dhuunfaatu fi diduun duuba ta'ee xalahaa kana murtii koreetiin murtaa'emoo dhuunfaatu yaada ofii dabarfate deebii nuu kennaa jennee xalahaa itti barreessine. Xalahaan ajaja fudhatu miti xalahaan maanuu gaafii isaanitti dhale jechuudha xalahaan kennaa'u. Mee ajaja kanarratti waluma qabdanii naa deebistanii aangoon majlisa federaalaa ijaarsa naannolee san silaa hin murteessaa. Naannoon haga aanaa haa ta'u, haga gandaa haa ta'u, haga godinaa haa ta'u waan ijaarsa jaarmayaa san of danda'ee ofumaa isaatii murteeffatamu federaalarraa silaa qajeelcha fudhata. Sababni wanni kun didameef hoo maali? Sallee osoo achumaan kaastanii akka wanni ture kun hundi seenaan sirrii namaa ifa ta'utti. Kuni gabaabinatti haalli majlisni itti karoorfame haala federaalistiidhaati. Haalli federaalistiidhaa akkamitti yoo jedhame gaafiin hin barbaachisu federaalistiidha eega jenne naannoon bulchiisa mataa ofii qabaataa eegas ammootu federaalli bulchiisa mataa isaa qabaataa walitti hidhamni immoo haala federaalistiidhaan ulaagaa saniin jiraataa jechuudha. Haa ta'u malee federaalli gadi bu'ee eeyyamaa fi karoora naannootiin ala gadi bu'ee ergaa dabarfachuu gadi bu'ee waan tokko dalaguun akkuma hin jirretti ta'e isaan wanni itti turan miti naannoo miti haga imaama masjidaatitti gadi bu'anii xalahaa itti barreessanii imaama masjida tokko naannoo bira dabranii godina bira dabranii aanaa bira dabranii ganda bira dabranii dhuma masjida tokkoof jecha pirezidaantiin federaalawaa muslima Itoophiyaa masjida tokko imaama masjida tokkootiif xalahaa barreessa jechuudha. Xalahaan akkanaan harka ciisa. Kanaaf kana godhuun isaanii maali? Deebisanii akka hin ijaaramne godhuun isaanii maali? Kaayyoon inni of keessaa qabu yoo ka jettu taate kaayyoon isaa tokkoo fi tokko. Ji'a jahaa fi ufitti kan fuune ji'a jaha kan jedhu kana isintu odeessa malee nuti quban qabnu. Ani haalli itti filame akka Phaaphaasii Ortodoksiiti. Phaaphaasii Ortodoksiidhaa du'a malee wanni isa shaaru hin jiru. Ani kan beeku isa kana. Irra deddeebi'ee jira jaarsi kun. Kanaaf ana du'a malee wanni na shaaru hin jiru. Wanni na buusus hin jiru. Wanni na jijjiirus hin jiru. Ji'a jaha kan jedhu kana ani hin dhageenyesi. Koree dambicha kana tumtee fi namoota kana ijaarte keessa hoogganaan ana ture. Kana isinuma odeessa malee kan jedhu qabatee wanni inni barbaadu yoo jiraate aangoo tanarratti cichee hanga du'a isaatiin asirraa deemutti aangoo tana gadhiisuu tooftaa uumateeti kana kan godhuu danda'e jechuudha. Kaayyoon isaa tokkumaaf tokko bas aangoo kanarraa du'uudha malee aangoo waan biraa of keessaa hin qabu jechuudha. Shehajji asumaanuu waan tokko maaltu akka gidduutti dhufellee ilaaluun baay'ee gaariidha. Gaafa shaaraatan isinillee hin jirtanii gaafa shaaraatan namni marri boohee erga waan kanayyuu gaafa isaanitti kennan dura didanii rincicaniitu eegasii fudhatan. Akka ji'a jahaaf ta'e immoo isin warra keessa jiruu miti nu kabadhee jirruu hin beekne. Maaltu fide gidduutti waan kana? Namni gariin kakaasu dhiibbaa mootummaatu keessa jira. Mootummaatu akka fedhetti waan oofachuu danda'uuf abshiruu haga an jiru bakka kana namni isin tokko hin jiru jedheeni jedhan. Isaanillee wanni kaasan abiyyitu as na kaahee waan jedhu irra deddeebiidhaan warri isaan hordofanillee kakaasan dhaga'a. Maaltu fide jettanii ilaaltan immoo isin gama keessanii miira akkasiisan? Baay'ee gaafii gaariidha. Waan beekanirraa yoo nama gaafatan deebisuun isaa naman dhibu. Waan hin beekne irraa yoo si gaafatan beektaa itti rakkattaa yookaan hin dabsitaa yookaan hin rakkattaa. Ani qabatamaan waan beeku sitti maka waan ati gaafatte kanarra. Dura dursoo jaarsi yoo hundaa abiyyi as na kaa'e jedhee sagalee isaa bakka hunda facaasuun bakka hundatti dubbachuun beekamaadha. Inni kun sobaa dhugarraa fagaate akka ta'e immoo qabatamaan akka itti ta'e yoo si hime abiyyi kallattii ufii bakka ufii jirutti jechuun waltajjii gurguddaa irratti eenyutu as kaa'e jedheeni bakka ani jiru. Eenyu as kaa'e? Keessumaanuu ramadaanuma dhengaddaa kana iftaara mana isaatitti godhe keessatti. እነኚህ ወጣቶች ናቸው አምጥቶ ይሄንን ሽማግሌ እዚህ ያስቀመጡት። አብይ ነው ያስቀመጠ አብይ ነው ያስቀመጠ ብላችሁ ወሩ የነበራችሁ የት አላችሁ? አማኝ ፉንዱረ ጃርሳታ አህመዲንን
Ustaaz Abubakariin, Ustaaz Ahmaddiin, Ustaaz Kaamiliin. Isintu natti fide malee eessatti Abiyyi as kaahe? An as kaahee hin jiru. Hin gadda gaafa bultii 20 dura na fakkaata kunilleen daawwii pirojektoota mootummaa sababii godhachuudhaan Shawwaal keessa bultima 20 kana dura bobbaanes waltajjii guddaa masaraa mootummaa keessatti. Abiyyitu as kaahee jettanii kan dubbatta waan hin jirre jedhee afaan ofiitiin muummichi ministeeraa waakkatee jira jechuudha. Haa ta'uu jaarsi Abiyyi as na kaahee jedhee sagaleen isaa dura wanda dabarteef sagaleen sun deddeemaarti. Isatu as kaa'e jechuulleen dogoggora ta'uun, dhara ta'uun qabatamaan mul'atee jira tokko. Lammaffaa immoo akka inni as turu mootummaatu utubee kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa irraa deebisuuf miti ani akkana akkasiin jechuu danda'e waan beeku siif hima. Nuti gaafa duraa sirna dargii keessatti mootummaa kana waqqasallee turre, kassasallee turre, wayita hidhaa keessa turre san sababii biraa hin qabaatin. Harka majlisa keenna keessaa fudhaa. Amantaa keenna keessaa harka fudhaa. Amantaan keenna haa bilisoomuu. Fedha keenna nama nuu ta'e nuuf filannaa. Harka baafadhaa jennee Ihaadegiin dargii miti dhiifama. Ihaadegiin jechuudha. Mormaa turre. Mormaa turre. Amma gaa mormiin sun waan beekamuuf wanni irratti miidhamne, wanni irratti biyyaa baane, wanni irratti duune. Kana ta'uu mootummaan jijjiiramaa kun wanta beekuuf jecha jara duraatinuu karaa kanaan wal miidhanii ittiin dhiyaannu jedhee mootummaan harka ofii keessaa fudhate. Mootummaan harka keessaa fudhatuun jaarsattiis tahee garee isaa wajjin gareetu jira achi keessa nama qulqulluu walitti qabanii xureessuun barbaachisaa miti. Garee qulqulluutu achi keessa jira. Garee ammallee qabsaa'ee jaalanaa fi kabajaadhaan majlisa kana gara ummataatitti deebisetu achi keessa jira. Namni akka Dr. Jeelaan dhugaa dubbachuudhaaf kalellee haqaan kaseenee fi hadhallee haqarratti ciccaa kan jiru jechuudha. Fakkaatan isaanii isaanumaan hoogganee jechuudha. Rabbi isaan haa tiisu. Kanaaf gareen waan kana irratti ciccitee takka harka nu seene eega harka nu seene hamma dhumaatitti irratti dhumna jedhee ar'allee irratti ciccaa jiru jira. Ar'allee wayita ummanni nusin barbaannu wayita ummanni jedheen ittillee irratti ciccaa janaaza kiyyaatu achii baha malee jiraan achiin bahu jedhee ifatti muummicha ministeeraa dura taa'ee wayita muummichi ministeeraa abbaa barbaaddan filadhaa nama nuu ta'a jettan filadhaa nu beekan harka keessa majlisa keessa galchuu hin barbaannes hin barbaannus hin galchines hin galchinus karuu nama nuu ta'a jedhee ummanni islaamaa filate wajjin dalaguu ni dandeenya jedhee wayita inni ifatti dubbatullee achi fuuldura taa'ee ይሄንን ወንበር እኔ አሳልፌ ለሌላ አልሰጥም ደም ይፋሰሳል እንጂ dhiiga jigamale teessoo kana dabarseen kennu jedhan. Dabarseen kennu dhiiga dhangala'a malee ani dabarsee wambarii kana hin kennu. Barcuma kana dabarseen kennu jedhee ifatti dubbate. Isa kana immoo hojii mul'isuudhaaf gaafa Shawwaal kudhan walgahii hawaasa muslimtoota dambii ittiin bulmaata hegga majlis jedhu mirkaneessisiisu yookaan mari'achiisuuf yaamne harkaan deemuu fi sababaa odoo ummanni muslimaa cawaa ta'uu baatee rakkoon guddaan uumamuu hamma danda'e takkatti waan jedhisan. Dr. Jeelaaniin muftii Haji Umar harkumaan rukutan ka jedhamu dhuguma akka zanni illee hin taane akka dubbii seenama qofaa fi jechuu kiyya ammeennaaf kaasaa hin jiru. Jechichuu hin ulfaata. Dr. Jeelaanii rukutaman jechuun diqqoon ulfaata. Garuu dhugama maaltu ta'e? Itti aggaamamee jira. Itti aggaamamee jira. Rukuttallee yoo Rabbi jalaa baase akkuma waan rukutamaniiti. Namni sagalee guddiftuu akka culullee foon buttuutitti afaanii nama guddaa kana butee isaan itti achi gara galee booskiin fuula keessa dhahuudhaaf
isaantu duyda duubatti jalaa Dr. Jeelaantu duyda duubatti jalaa laafe malee silaa rukuttaa oluu taatee dubbiin mul'attee jirti. Isii rabbi nu baasee jira. Mee tagaafa beeta mangistiitti isin haa deebisu. Yaa'ii dambii murteessuudhaaf irra mari'achuuf taa'ame kana dura gara torbaan tokko wahii daawwii garagaraatullee ture waan jedhu dhagayaa achi marii amma reefu dhiiga irra jiga jedhame kana irratti wanni isaan kaasan gaafa muummichi ministeeraa waa'ee tokkummaa uummata muslimaa kaasanii tokko ta'uu hin dandeenyu. Garaagarummaa guddaan nu gidduu jira waan jedhu muftii Haji Umar kaasanii jedhama. Anachi hin jiru. Waan san fakkaatu wanni gurra kiyyaan dhagahe immoo yeroo wahii warri abaluu masgiida abaluu dhaqinaa warri abaluu masgiida abaluu dhaqinaa waan jedhamu wahii isaan illee ibsanii turan. Wanni akkanaa kunoo maalirraa madda? Waan haga umrii keessanii hin beeknu haga umrii keenyaatti masgiidni kun ka'ee nuti jennee gaafannee hin beeknu. Namni gaafa azaana dhagahe masgiida abbaan fedhe haa ijaaru kama dhagahe kama itti kalaa'u seenaa ture. Masgiida abaluu malee masgiida abaluu seeninaa jechuu bira dabree ummata jila walgahe guddaa sanarratti garaagarummaa haga kiristaanaan wal fakkaatutu gidduu jira jedhu sun maaltu fide? Maalirraa madde sheeka wanni sun maal xiinxaltan? Akkaan an hubadhutti hanga amma qoradhee dubbii kana naa galutti yeroo Ihaadig biyya kana bulchu wayita muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii ture san amantaa wayii tokko Lubnaan irraa yookaan Libaanos irraa biyya kana galchanii turanii galchuu qofa osoo hin tahini galchanii ishee kanama jedhamu hunda ulamaa'ii warra jedhamu hunda imaamma warra jedhamu hunda warra homa feenes goonu as deebi'uun danda'u ittiin dadhabnu jedhan nama muraasa kan akka Dr. Jeelaanii fi anillee keessuma jira. Dhiisan malee hunda leenjisanii jiru jechuun danda'amaa. Bara Ahbaash baantanii bara Ahbaash jechuudha. Amma Ahbaashii san wanni amma biyya keenna amma suufiyyaa maaroo jedhanii maqaa itti baasan suufiyyaan duruma biyya jirti. Suufiyyaan amantaa rakkoo qabuu miti. Ulamaa'ni suufiyyaa ulamaa rakkoo qabuu miti. Haarawaa miti. Haarofni nutti dhufe isa Ahbaashaa kana. Amma Ahbaashni itti beekatamee ummanni keenya balaaleffannaan uffata suufiyyaa uffatee dhufee ani suufiyyaadha jedhee biyya kana diiguudhaaf yaalii ol aantuu kan godhaa jiru horii ammallee alaatiin diina amantaa muslimaatiin deeggaramee biyya kana diigaa kan jiru garee kana. Gareen kuni baay'ee babal'atee humnas godhatee socho'uudhaaf yaalii godhaatiin jira. Egaa isatti hirkataniiti amma kan biyya kana jeeqaa jiran malee suufiyyaa keessa rakkoon jiraatetii miti. Salafiyyaa waan jedhamu keessa rakkoon jiraatetii miti. Kun maqaa namni walii yaa'u malee wanni walitti nama qabu muslimummaadha, islaamummaa takkattiidha. Muslimni takkallee addaan hin baane uf durallee addaan bahuu hin danda'u. Angoo yoo taateen ala faayidaan addaan nama baasu. Dengadda isaanumti mataa isaaniitiif yaanii jiru. Wanni wal nu lolchiisaa jiru angoodha malee amantaamii waan jedhu afaan isaaniitiin illee dubbatanii jiran jechuudha. Kanaafuu angorra turuudha. Angorra turuu barbaadutu amantallee rakkisuu muslimtootallee rakkisuudhaan gahe malee amantaa keessa yookaan diinii keessa rakkoon jiraatetii miti. Egaa irra turuudhaaf yoo akkanan goone haalli hin mijjatuufi akkuma ati jette tokkummaa mootummaan tuni keessumaanuu muummichi ministeera keenyaa irratti cichu kana ifa baasee tokkummaan hin danda'amu. Tokkummaan alatti akkuma amantaa biraatii waliin alatti waliin jiraannu yoo taateen ala keessumaanuu biiroo takkatti keessatti biiroo takka teennee waliin waltajjii amantaa kanaa hoogganuu hin dandeenyu jedhee jaarsi ifatti kaasee jechuudha.
dubbiin ka. Yeroo qabda wajjin waan kaasuu qabnu muraasa kakkaasaa dafee akka isin jalaa yeroon fudhannetti deemna. Gaafa shaaraatanii ulamaa'ota 26 fi warra boordii hogganu warra 7 filame. Achi keessa warri boordii guutumatti namni hafi jiranatti hin fakkaatu ilma ari'ame dallaa keessa.